Akkuma Itoophiyaatti yoo fudhannee rakkoon bu'uuraa Itoophiyaan har'a itti raafamaa jirtu keessaa inni guddaan gaafii tokkummaa Itoophiyaa akkamitti keenya kan jedhudha. Paartileen Itoophiyaa keessatti ijaaraman hundi isaaniiyyuu hiikuun isaanii yookaan immoo ajandaa isaanii inni guddaan tokkummaa kaa'udha. Miidiyaan Itoophiyaa hundumtuu waa'ee tokkummaa irratti kan inni barreessu jechuudha. Kun maal ibsaa? Tokkummaa akkamiin finna gaafiin jedhu gaafii hin deebine yookaan immoo gaafii deebisuudhaaf qabsoon irratti gaggeeffamuu danda'u waan ta'eef amma yoonatti fuulduratti illee ajandaa riisarchii, ajandaa marii hayyootaa, ajandaa marii uummataa ta'ee itti fufuu akka qabu agarsiisa. Riyaalitii Itoophiyaa keessatti irraas kaasnee olaallee akkuma kaasee hundumtuu tokkummaa akkamitti finnaadha kan kaasu. Lammaffaa immoo akkamitti finna kan kanarratti garaagarummaan lama approachii lamaan deemamaa as geenye jirra. Tokkoffaan approachiin jalqabaa assimileeshinii finnaa jechaa jiru. Sirni kun immoo akkamitti uumamaa tokkummaa kan taanu tokko taaneeti. Kun jechuun inni aadaa tokko qabannee kan biraa gannee eenyummaa tokko qabannee kan biraa gannee seenaa fi seeneffummaa tokko qabannee kan biraa keessaa haqnee kanaafuu inni kaan hafee tokko taanaa kan jedhuudhaan adeemamaa jira. Adeemsi kunii milkaa'uu akka hin dandeenye akka biyya keenyattis ta'e akka addunyaattis already approved ta'eera. Maybe in history wanni kaasnu jiraachuu hin mala ta'a. Garuu 21st century keessa gaafa geenye sadarkaa consciousness uummanni irra ga'e irraa kan ilaaluu qabnu waan ta'eef yeroo ammaa irra teenye ati bakka keessa hin jirtu seenaa kan keedhiiti kan koo himadhu identity kan kee lafa kaayati kan kootiin of barii ati as keessaa maan qabdu atakka qaama biyya alaatti dhuftetti of ilaaliiti kan kootti makamiitii jiraadhu yoo jenneeni eentu isheedha jennee ilaallu intu isheen jedhu waan ta'eef kun fudhatama hin qabu waan ta'eef optionii lammaffaatti kan deemuu nurra jiru eetanan fudhadhani. Approachii lammaffaan inni tokkummaatti finnuuni sabdaneessummaa kan jennu kana jechuudha. Yaa gara literature keessatti nuti akkamitti dubbisna diversity, inclusiveness fi representative jennee keenya nuti. Egaa diversity gaafa jennu jechi diversity jedhu kuni warri qaamni homogeneity barbaadu sun diversity akka waan biyya diiguu fi waa'ee garaagarummaa kan immoo diversity yoo dubbanne akka antiteesii tokkummaatti fudhatama. Garuu dhugaan akkasii miti. Tokkummaa gaafa jennu waa'ee tokkummaa maal haasofna biyyattii keessatti garaagarummaa waan jiruuf waa'ee tokkummaa haasofna. Already homogeneity taanaan waa'ee tokkummaa ajandaas miti issues miti dhimmi irratti manamu dhimma biraa ta'a jechuudha. Kanaaf diversity'n tokkoffaa waa'ee diversity gaafa haasofnu waa'ee tokkummaa kana haasaa jiru. Lammaffaa waa'ee sabdaneessummaa gaafa dubbannu waa'ee inclusive hunda itti hirmaachisu nuti biyya waloo waliin ijaaruudhaaf gaafataa jira kan jedhamedha. Kun gaafii haqa qabeessa waan ta'eef wanna duubatti deebi'uu qabnu ta'uu hin taane itti fufnee falmuu wanna qabnuu fi wanna biraa hafuu hin qabnedha. Maaliifiin biyya waliin jiraachuu qabna. Nuti biyyi kun keessaan jiru ennee kan keessaa baanu miti. Qaamni biraas illee biyyi kun keenya miti akka keessaa bahu hin barbaannu. Gaafii nuti gaafachuu nu jechuun koo warri sabdaneessummaa deeggaru jechuu kiyyaadha. So warri sabdaneessummaa deeggaru gaafiin kaa'aa jiru gaafii obbolummaati. It is very legitimate, it is very right. Obbolummaan hin barbaachisu isin hin jirtanuu jechuudha antiteesiin kana jechuudha. Gaafii tokkummaati gaafii waliin irratti hirmaachuutii fi gaafii sirna biyyattii keessatti of arguu yookaan immoo representation gaafii akkasitti kan gaafataa jirru. Kanaafuu constitutional democracy irraa maal fudhannaa jennee constitutional democracy kan barbaachiseefis biyyoota akka biyya keenyaa multinationalii ta'an biyya uummata identity kan ofii qabu aadaa ofii qabuu fi seenaa ofii qabuu fi seeneffama ofii qabuu fi aspiration ofii qabu itti waliin ijaaru itti dhufeedha waan ta'eef numaaf kan tolfamedha jechuu kooti. Kanaaf sirni kun sirna optionaalii ta'ee otoo hin taane sirna Itoophiyaan irraa waan baay'ee fudhattudha. Gaafii nuti kaasuu qabnu jiraatellee sirna sabdaneessummaa kana akkamiin lafa qabsiisna akkamiin cimsina kan jedhudha. Maaliifiini har'a ilaalchi qeentee still struggle irra jira. Yoomii gateef yoo karaa argatee fi duubatti deebisanii uummata afaan tokkoo fi seenaa tokko himatuu fi uummata identity kaan diigee tokko qofatti jiraatu hin barbaadama. Har'allee qabsoon hin jira waan ta'eef har'allee qabsoon sabdaneessummaa itti cimee itti fufuudhaafii fi hayyooliin illee yaada burqisiisuu akka qaban miidiyaaleen illee kana haala gaariin kominikeetii gochuu akka qaban uummata illee barsiisuu akka qaban baay'ee barbaachisaadha. Asii wal qabsiisee yaada dhumaarratti kan kaasuu barbaadu inni biyyi sabdaneessummaan Itoophiyaa qofa miti waan ta'eef nuti maaliif biyya ormaa irraa hin barannee kan jedhuun gaafii kaasuu barbaada. Fakkeenyaaf Switzerland fudhannee
Switzerland biyya sabdaneessummaan ijaaramteedha. Sabdaneessummaan economy isaanis hin diigne maaliif they are very well advanced biyya haala gaariidhaan guddatan waan ta'eef. Sabdaneessummaan dimokiraasii hin dhoowwine they are very democratic biyya kamiyyuu caala. Sabdaneessummaan nagaa isaanii hin booressine nagaa buusanii wajjin hin jiraataa jiru. Sabdaneessummaan isaan biratti rakkoo inni fide hin jiru. Sabdaneessummaa isaan jiru jiraachuu hin danda'ama jechuudha. So nuti isaan irraa barumsa fudhachuu qabna. Actually Switzerland qofa miti Indiyaa kaasuu dandeenya, Belgium kaasuu dandeenya, hundaa ol immoo Kanaadaa kaasuu dandeenya. Biyyoonni akkasii akkamiin sabdaneessummaa irratti akkamiin walii galuu danda'anii kan jedhu kaasuu dandeenya. Dhimma sabdaneessummaan kun dhimma mari'aaf yookaan immoo duubatti deebi'amu miti tasumaayyuu akkuma jala jedhee yeroo durii milkaa'uu danda'a. Assimilation aniinis tokkummaa ijaaruun. Har'a garuu sadarkaa consciousnessiin uummanni irra ga'e irraa kaasnee yoo fudhannee hin danda'amu waan ta'eef waan hin danda'amne yaaduun nurra jiru jechuudha. Dhugaas miti karma haqummaadhaanis olaallee haqas miti waan ta'eef karaa kana ilaaluun irra jiru. Sabdaneessummaan optionii jalqabaa fi optionii dhumaa ta'uu qaba akka Itoophiyaa ijaaruudhaaf. Itoophiyaan akka nagaa taatuu fi akka biyya ijaaruufiif. Kanaafuu biyya waliin qabnaa waliin ijaarraa jechuun inklusiivii taanaa wajjin jiraanna jechuudha malee tokko keessaa dhiibu eksklusiivii miti daayivarsiitii waan ta'eef hubannoon daayivarsiitii irra jiru cimuu qabaa kun rekomendeeshinii jalqabaati. Lammaffaa biyya ormaa irraa kan barannu maa inni sabdaneessummaa kaa'uudhaa fi biyyoonni olterneetii adda addaa kan kaawwatan jiru. Fakkeenyaaf akka Beeljeemitti two window system jedhu namni tokko sarviisii barbaade mana mootummaa dhaqee windoonni tokko afaan tokkoon dubbata windoonni tokko immoo afaan kan biraatiin dubbata. Lammiin biyyattii afaan kamiinuu dubbate sarviisii argatee deebi'a. Biyyoonni akka Kanaadaa immoo maltiilinguwaalii hojiirra oolchaa jiru. Siivil sarvaantiin afaan lama dubbata waan ta'eef lammiin tokko afaan Fireenkiitiin dhaqee yoo tajaajila barbaade tajaajila argata. Afaan Ingiliishiitiin dhaqee yoo tajaajila barbaade tajaajila argata. Kanaafuu lammiin tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Kana Itoophiyaatti yoo finnee namni afaan Amaaraa hin dandeenye afaan Oromootiin dubbatee paaspoortii argachuu hin danda'a. Mana yaalaa dhaqee yaalamuu hin danda'a. Bakka inni jiru yuunivarsiitiin Finfinneetti dhufee baratee eebbifamee ba'uu hin danda'a. Yoo dadhabe immoo namni sun lammii miti. How we have to address this issue. Lafa qabsiisuun karaa haala kanaan qabsiifama waan ta'eef. Biyyoonni tokko tokko sirna kootaa siistemii keewwatu achi keessatti maalni sabni numtuu akka of arguu fi kootaan ofii lakkoofsaan baramee fi kaa'ama. Kun advaanteejii isin qabaata. Advaanteejii inni qabaatu maa inni qaama tokkoon ati taranyaa taatirta ati abbaa lagdee taatirta jedhanii diima waraanaa jedhanii akka inni hirmaanne akka keessaan bifnee fi where is my number what is my right number qaamni sun hin kaa'a waan ta'eef gaaffiitti hin ka'u waan ta'eef kootaa siistamiin hojii irra ooluu hin danda'a yookaan immoo windows two windows system yookaan immoo several windows system akka jedhamu baay'iliinguwaalii ta'uu hin taane maltiilinguwaalii waan taaneef isallee kaasuu hin dandeenya. Haala kanaan of keenyee Itoophiyaa ijaaruu yookaan immoo sirna konstitutional democracy lafa qabsiisuu hin dandeenye sana mana.